waaqayyoo. Nagaa faraarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan haala jirtan keessatti isiniif haa baay'atu jechaa turre. Ani dargaggoo Yoosef Ijaaraa walaloo bichuu qabadhee isiniif dhiyaadheeraa. Walaloo kanaan akka eebbifamtan abdiin qaba. Fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuun wantoota hin gallakkisu hundumaa follow akka gootan isinan gaafadha. Cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Ermiyaas 3:26 faaruu Ermiyaas jechaadha. Gaariidha eeyyee gaariidha. Eeyyeen gaariidha cal jechuun fayyisuu humna waaqayyoo hamma gaafa guyyaa isaatti eeguun. Eeyyeen sirriidha ariifannaa dhabuun waaqayyo nu hojjetaaf abdiin eeggachuun. Eenyutu kufe eenyutu badee beekaa waaqayyo abdatee kan dhabe akeeka. Eenyutu balleessee beeka maqaa waaqayyoo gara isaatti hiitatee dhabee waaqayyo gargaaraadha abdii kutataa meeqa kaasee dhaabe. Callisii dhaabadhu iddoo kee hin gadhiisinii achumatti eeggadhu qooda kee ormi hin nyaatinii. Jarjartuu hin ta'in muka boona daraare kan baalli lalisee ijji muka isaa daare. Jarjartee hin ta'in nama garaaf jiraatu qotiyyoo marga ilaalee hallayyaatti of gatu. Eeggadhu yeroo kee maaliif ariifattaa? Waaqayyo si gargaara. Gaafas ni boqotta. Ammasitti gadi jedhii iddoo jirtu dhaabadhu. Fayyisuu humna waaqayyoo amantiidhaan eeggadhu.